Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dr. 724 addunyaa keenyarraa namni experience goone hin jiru. Dhibee garaachaa kan jennu dhibeen garaachaa hedduudha. Al tokko al lama ta'a malee dhibee garaachaa namni kufanne hin jiru. Garuu hawaasa keenya biratti kan baratame yeroo baay'ee rifachuu garaachaa kan jenne afaan Oromootti hiikuudhaaf yaallee. Mee rifachuu garaachaa kana maal faatu nutti fida yeroo baay'ee? Dhibee kanaaf haal dureen kan saaxile keessaa tokko baakteeriyaa garaachaa Helicobacter pylori jedhamudha. Mallattoolee akkam akkamii argisiisa namoonni dhibee biraa wajjinis wanti wal fakkaatu? Qorichoota dhukkubbii kanneen tokko fudhatee itti fooyyessuu dhiisnaan maal godhasiiti? Qabee lamuun fudhadhaa. Sadii afur kan fudhatu jira baay'ee argaa jirra waan ta'eef. Garaacha keenyaaf eeggannoo guddaa goonee namoonni mallattooleen kun yeroo itti dhaga'aman mana keessatti waan baay'ee gochuurra hakiima ofii dubbisuu baruutu irra jira. Naannoo argeetti immoo wanta baratame tokko maal sitti fakkaata? Nama dhukkubaalu sanaafi ibiddaan guban iddoo biraa gubu. Dhukkuba sana irraa fate gara sanatti akka darbuuf jechuudha. Waa'ee garaachaa dubbanna har'a. Yeroo baay'ee maallaa garaachi keenya sababa garaagaraadhaan kan ka'e ni rifata. Baay'inaan dhibee garaachaa kana kan namatti fidu keessaa tokko baakteeriyaa Helicobacter pylori H pylori kan jedhu sana jechuudha. Jechaan tokko jira xurii baasaa jedhu. Wanta kana keessatti jedhee yaadanis yeroo baay'ee maastika yeroo dheeraa lafachuus gaarii akka hin taane hawaasa keenya barbaachisuun baay'ee barbaachisaadha. Dr. Nafiyaad as istuudiyoo Yookoo Doktoritti waan argamteef guddaan si galateeffadha. Ana dhufu gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan doktara keessan mariisisuu yoo feetan lakkoofsa gabaabaa 7024 irratti bilbiltanii Yookoo Doktor jettanii doktara keessan dubbisuu dandeessu.